Yoo yaa kam jirtu daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin haadha qabu kun qophii simboo aartii keenyaati. Simboo aartii keenyaan egaa keessummoota jajjaboo ta'an dhimma aartii irratti kan as istuudiyootti affeerree isaaniin dubbisnudha. Isaanis muuxannoo isaanii akkasumas muudannoo isaaniif waa'ee hojii isaanii irratti nu faana turtii taasisan jechuudha. Har'as egaa weellisaa jabaa namootni hedduun sammuu isaanii keessaa gurra isaanii keessaa sirba isaa qaban tokko as istuudiyootti affeerreetti kan nuti jiru. Egaa weellisaan kun Muhammad Zahin Muhammad jedhama. Egaan weellisaa jabaadha. Namootni hedduun baay'ee jaallatu. Sirbootni isaa hedduun isaanii egaa hedduun keenya dhagaati kan nuti guddanne keessumaati ol qabna kan jedhullee sirbanni dhimma aadaa Oromoo keessaa Irreecha irratti weellisee turellee kan uummatni Oromoon baay'ee jaallatudha. Maalirra ture laata? Miidiyaa irraa maaliif fagaate laata? Maal hojjechaa jira? Kan jedhu egaa guutuu qophii kanaa daawwadhaatii isa faana turtii taasisnu daawwadhaa isiniin jenna. Sagantaa kana kan qopheesse isin biraan ga'u an Ayyaantuu Tulluuti. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo Seenaa Lammiin nu faana tura. Haga xumuraatti turtii gaarii. Baga nagaan gara istuudiyoo FIB'tti dhufte. Aye, sinis baga nagaan naida. Anallee qaamaan si argeen beekuu si arguu kootiif baay'ee gammadeera natti toleera. Yeroo baay'ee sirboota kee keessaati sirba ati kan Irreechaaf sirbite sun ana dabalatee uummatni Oromoo hedduun isaan si beekuus isaan si jaallatus anillee isa dhagaati kan guddadhee sirba baay'ee miidhagaadha. Qaamaan gatii si argimmoo natti toleera. Amma sirra deebi'uudhaan baga nagaan dhuftee ulfaadhe yeroo keeti. Tole miidiyaa irraa fagaatteeti kan jirtu yeroo ammaa kana jechuudha. Gara isaatti bal'inaan itti deebina. Haala kamiif yeroo kamimee gara muuziqaatti kan itti dhufte? Muuziqaatti kan inni dhufe bara 1994 akka lakkoofsa biyya kanaatti. Sababni isaatis immoo na yaadadha guyyaa sadaasa 23 guyyaa waa'ee HIV kana barsiisuudhaaf sagantaa qophaa'e tokkotu ture. Achirratti faaruu wayitu faarfama. Faaruu afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi kanneen biroo akkasitti afaan faarsaniiti. Sagantaa san miidhagsu turani. Sagantaa sanarratti faaruu isaa afaan Oromootiin hojjetame san nan beekan. Akkata isaa ta'e hiriyaadhuma kootu barreessee Lataan Aggasee jedhama. Isa afaan biraa seeraan faarsaniiti. Isa afaan Oromoo irra gaafa gaanu hundi isaaniitu duubatti deddeebi'an. Achumaan akkamitti irraa dheessu kan jedhuuf duraan baay'ee artiitti galuu nan jibban ture. Sababa amantiitiif jecha yeroo baay'ee irraa hin dheessan ture. Gaafa ijoolleen duubatti deddeebitu na aarsaniitiin faaruu sana waan hin beekuufan itti galee faaruu kana HIVf. Eeyyee. Achumaanuun egaa gaafa siiti egaa akkas ta'e immoo kan caalu hojjechuu dandeenya miti seedoon hiriyaa koo wajjinis mari'annee san boodadha kan hin gara aartiitti dhufe jechuudha. Yeroo ammaa kana maalirra jirtame? Eessa jiraachaa jirta? Maalirra jirta? Amma kana egaa kan hin jiraadhu Sabbata keessatti hin jiraadha. Bulchiinsuma magaalaa Sabbataa godina Addaadhuma jala. Egaa hojii dhuunfaatiin hin jira. Hojii dhuunfaa hojjechaa jirta malee hojii dhaabbataa hin qabdu. Hojii dhaabbataa kan jedhamu egaa silaa akkuma ilma namaa kaamittuu manuma barumsa Qaroodha Bayii kanatti hin baradhee ba'e mana barumsa Qaroodha Bayii Sabbataatti. San booda gidduutti sababa tokko tokkoo fi gara waggaa 5-6 kana barnoota adda kuteen ture. San booda bara 2005 Yuunivarsiitii dhuma Finfinnee galee bara 2008 afaan Oromootiin eebbifameen ba'e. San booda garuma naannoo mootummaa Oromiyaa kanatti deddeebinee hojii garaagaraa argachuudhaaf hin gaggaafanna wanti qabatamaan hin jiru. Egaa teenyee immoo harka ilaaluun hin ta'u waan ta'eef Oromoon taa'ee harka namaa ilaalus hin jiru kan eegus hin jiru. Akkuma ofiitti fiffiigee boroosaa qotata. Ani immoo dadhabu waan humna kootii waan ta'e hin dadhabu jedheetuman yeroodhaaf egaa hojiidhuma daldalaa keessa galeetiin akkasitti sosocho'aa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee afaan duwwaa akka hin taanee fi sagalee kee kanaan sirba namootni hedduun jaallatan ana dabalatee jechuudha. Waa'ee sirba sanaa boodarra deebinee hin dubbanna. Sagalee kee kanaan sirba kee jaallattu sana mee nu dhageessisi. Ayyee. Ol qabnaa seenaa guddaa eera Oromticha sirna gadaa teessoo jaarsaa biyyaa caffee foodaa ol qabnaa maaliif badaa fedhiin ilma namaa kan itti guutamu mirgi ilma namaa kan ittiin eegamu
sirna gadaa keenya eessatti ganna marree wal barsiifnee ittiin boonuu qabna jiruu fi jireenyi aadaaf amantii dinagdeef siyaasaa waan kun martii sirni gadaa keenya kan ittiin beekamu mallattoo keenya mee hin irraanfatamu. Ol qabna seenaa guddaa era Oromichaa sirna gadaa teessoo jaarsaa biyyaa taphee booda ol qabna maaliif badaa. Ol qabna seenaa guddaa era Oromichaa sirna gadaa teessoo jaarsaa biyyaa taphee booda ol qabna maaliif badaa. Baay'ee namatti tola. Viidiyoon isaallee haga ammaatti namootni hedduun ni beeku jedheen yaada. Dur foddaa TVdhaan akka ammaa kana YouTube irratti ba'anii sirbootni fe'amanii namootni daawwachuudhaaf hagas mara hin turre karaa foddaa TVti kan nuti ilaalaatii turre. Sirba kana egaa baroota waggoota hedduu lakkoofseeti kan inni jiru. Sirbi kuni yeroo sana namootni waa'ee irreechaa waa'ee seenaa irratti sirban hedduu hin turre. Yeroo sana keessa yaadi waa'een sirba kana akkamittiin si dhufee maalirraa kaateetu sirba kana hojjechuuf kan itti kaatame? Egaa akkuma reefuu siin jedhe sani 94 gara artiitti dhufee siin jedhee jira. San booda walaloo kana kan barreesse Lataa Naggasee jedhama. Gumiiwwan hedduu mana barumsa Garoodha biyya keessatti ni hojjenna. Gumii dagaaginaa fi afaan Oromoo inni kitaabota barreessuu, gaazexaawwan barreessuu kutaa lamarraa kaasnee wantoota akkasii ni dalagna turre. San booda akkuma waa'ee faaruu dhimma HIVtiif siin jedhe san erga faarsnee booddee akkuma amma nu gobanaan tokkummaa jedhee sirba baasisan uummanni amma bakka hundatti waltajjiin kamiyyuu kan ittiin saaqamu san tokkummaadha. Haaluma saniin ol qabaan kun hojjetamee ijoolleen waltajjii bantu akkasitti jalqabdu jedhamee yaadame jalqaba. Lataa Naggaseetu barreesse amma abbaadhuma seeraati gara sulultaa kanatti gurbaan kana barreesse suni. Innaa haala akkasiitiin afaarfamu jedhameetti jalqabame yoo laallu hin taane sadii taanii jalqabne ana bulii hirkisaa kan jedhan amma Amboottiinis barsiisaadhuma afaaniiti. Lataa kanis hin jedhe kun sadii taaneeti yeroo jalqabaatiif 96 sagantaa ayyaana masqalaa kabajuuf Itoophiyaa TV'n sabbatatti hojjetaa ture achirratti yeroo jalqabaatiif sagantaa san hojjenne. Maaliifin kanasii kaase walaloon sun jalqaba gareedhaaf haa ta'u jedhamee jalqabame maaliif seenaan kun baduun qabu yaadatamuu qaba kan jedhu gareen baay'een gaafa jedhu sammuu namaa keessatti salphaatti qabamuu danda'a yaadaloon isaatis gara sitti shifti gochuu danda'a yaada jedhu qabna turre. San booda waliin mari'annee gara kaasettis bahuu qaba jennee waa yaanneef kallattiidhaan gara kanatti fudhannee haala saniin hojjenne. Innaa san boodattis immoo yaa'u haaluma yeroo sanirraa kan ka'e kiliippiin hin turre bara 2000 boodadha. Garuu haa ta'u malee akkasittuu uummata bira ga'ee baay'ee dhagahamaa ture. Namnis ergaa isaa baay'ee hubataa ture baay'ee na jajjabeessaa turan yeroo san keessatti. Feedback namallee gaarii ture jechuudha yeroo san. Albamallee dalagdeetii kan itti jirtu albama kee albama guutuullee akka hojjettee jirtu odeeffadhee hin jira. Albama kee yoom hojjette kan itti albama guutuu hojjette? Ol qabaan sun mataan isaatu albama san keessaa isa tokkodha. Bara 1999 akka lakkoofsa biyya kanaatti 2007 jechuudha. Yeroo san amajjii tokkodha kan gallakkifame. Amajjiidhuma tokko sababeeffachuun yeroo san gallakkifame. Innaa yeroo sanatti guyyuma gallakkifame naannoo sa'aatii 10tiin ayyaadadha. Adiltaangoo mana muuziqaa Adiltaangootu gadhiise. Yeroo suma baay'ee uummanni na jajjabeessaa ture. Garuu yeroo sanatti jalqaba kaasetta baasuudhaaf wantoota hedduutu ture. Afaan Oromootiin manneen muuziqaa irra gaafa deemtu mee maal jedha afaan Amaaraatiin hiikii nutti himii waan inni jedhu. San booda mana muuziqaa baay'ee irratti agarsiiseetan afaan Amaaraatiin hiikinaan jedhu. Kana hiikurraa immoo ofuma kootii birrii barbaadanitti ofuma kootii raabsa malee hin hiiku jedheen dhiise.
Isaan boodadha adiltaan gobiratti dhufee kan irraa raabsuu jalqabe jechuudha. Nufi kooti gurguradhee miti baay'ee yeroo sanatti nan raabse haala saniin gara kaasettiin sun hojjetame jechuudha. Chaalenjii qaba ture sunillee jechuudha. Kanuma keessaa sun bahin eegaan yeroo ulfaataa sana keessa iyyuu albama hojjettee sirba baay'ee miidhagaa kan uummatni Oromoo ittiin si jaallachuu danda'u sirboota miidhagoo hojjetteeti kan itti turte. Yeroo ammaa kana immoo ana dabalatee miidiyaarraa sidhabneeti kan nuti jirru. Yeroo ulfaataa sana keessatti sirboota miidhagoo hojjechuu dandeessee turte. Yeroo ammaa kana maaliif laata kan miidiyaarraa fagaatteeti jirtu? Aartiirraa fagaattee jirta moo nuti quban qabu laata? Tarii miidiyaatu narraa fagaate natti fakkaata malee ana miidiyaarraa hin fagaanne. Maaliif kan isin jedha beekta? Amma akkuma duraan sitti meesan gidduutti barnoota addaan kutee wayitan ture san artiidhuma guutummaatti hojjechaan ture. San booda gidduutti gara mana barnootaa dhufee barnoota kana yuunivarsiitii irraa fitee kallattii gaarii qabadhee kan barbaadetti hojii dhuunfaas hojii amma ittiin eebbifame kanas hojjechaa bakka gaariin gaha yaada jedhuun qaban ture. Ergan bahee booda immoo hojiin kunis hin jiru. Jireenyi kallattii hedduutiinidha akkuma agartu kana ulfaataadha. Mana hin qabnu mana waa kireeffannee jiran akka kun walitti hidhamee akka kallattii barbaadduun sochootu sin taasisu. Egaa hojii argachuuf immoo baay'ee akka dhuunfaattu qaama miidhamummaan kan natti dhagahamu. Keessattuu waajjiraalee mootummaa deemtee hojii yoo argamettee gaafa gaggaafattu gaafa maal jettu deebiin achirraa argattu jira. San faa gaafa yaaduudhaan qaama miidhamummaan kan natti yaadatamu malee guyyaa biraamaa natti hin fakkaatu hojii akkan hin qabaannes hin beeku akkan qabuttan beeka jechuun wanti natti dhagahamu hin jiru yaadadhu. Maaliif akka nama kamitti yoo fiigee argachuu akka hin danda'u nan beeka. Kallattii kamiinuu yoo abdii kutattee yoo teesseedhaan alatti fiiggannaan hojiin hin dhabamu. Hojiin guyyaa tokko ittiin bultee borutti ilaaltu jechuudha. Malee tarii hojiin ittiin of jijjiirtu jiraachuu dhiisuu danda'a garuu ittiin jiraatta amma ta'es ta'u. Yeroo akkasiitti kan inni qaama miidhamummaa yaadadhu. Isa aartiirraa fagaattee dhufu immoo akkuma reefuu sitti kakkaasaa jiru. Odiyoo hojjechuun ni danda'ama akkuma fedhes ta'u akkuma fedhetti fiigdu ciree dhiistee yookiin laaqana dhiistee waanuma ta'e dhiiftee inuma hojjetta. Garuu haalli amma jiru immoo odiyoo qofaan wanta hojjetamu miti. Kiliippiidhaan yoo xiqqaate uummanni kiliippii dabalateeti kan ilaaluu barbaadu. Wantoota akkasii san hojjechuuf immoo humni hin jiru. Humni nan qaba jedhee yaadus jechuun waan baay'ee ilaala. Al tokko namoonni humtuyyuu gaafa hojjetan akkamitti akka dandamatanii waan rakkoo san keessa darbanii waan san hojjetan waan hin beekuuf nan dinqisiifadhaan an humtuyyuu deebisee isa uummanni beekuun alatti ani immoo iccitii jiru guutummaatti waan hin beekuuf hedduun dinqisiifadhaan. Kan ammoo gochuuf ani hin danda'u maaliif barnoota iyyuu akkanatti baradhee fixee nan beeka. Isaan boodas immoo jireenya kana mo'achuudhaaf olii gad akkanatti fiigaa jirus nan beeka waan ta'eef onni fadhee kana nan hojjedha jedhee yaadu. Garuu odiyoodhaan immoo sirba baay'een qaba. Kan viidiyoo hin qabne jechuudha. Hojjedhee inuman qabadha. Guyyaa tokko ni baaga. Namni akkuma amma jirutti naaf waan ta'eef guyyaa tokko numa baay'ee yaada. Tole itti deebinee dubbannaa. Garuu ammallee sagalee kee kanaan sirboota kee keessaa sirboota jaallattu keessaati sagaleedhaan osoo nu dhageessiste. Konna bu'ii jaalaleetiyaa yakulatoo waliin taphannaa. Konna bu'ii jaalaleetiyaa yakulatoo waliin taphannaa. Fashgoodee dhangalaasi martuutee faffacaasina tuwwise yubeete. Konna bu'ii jaalaleetiyaa shagooyee taphanaa daabiyaa. Harka lamaanitti gumeef kilkillee morma keetti kaayyaddu callee. Adarraan karmaa gaddachaasi forora gurraa koshaashaa godhe. Adarraan karmaa gaddachaasi forora gurraa koshaashaa godhe. Baay'ee namatti tola sagaleen kee baay'ee miidhagaadha. Akkuma dur sirba sana isa kan ol qabaa jedhu sanaan si beeknudha ammallee sagaleen kee baay'ee caalaatti waan miidhagee jiru natti fakkaata. Tolime qaroo dhabeeyyii ta'uun egaa wanta karoorsite yookaan waan yaaddee kaayyoo kee galmaan ga'uudhaaf
wanta si qabu natti hin fakkaatu haa ta'uti garuu mudannoowwan gurguddoon wanti sitti ulfaatu challenge si godhu ni jiraatu. Mee qaroo dhabeeyyii kan taate uumamaan immoo balaa tasaanii kan itti qaroo kee dhabdeetii jirtu? Yeroo boodadha. Akka maatiin natti mutti gaajee sagal boodadha kan qaroo dhabeeyyummaan sun dhufe. Ta'us opereeshinii ergan ta'ee booddee xiqqoo jijjiiramni ture. Haga bara 1992tti nan argan ture. San booda xiqqoo na dhukkubuu jalqabnaaniin hospitaala deeme. Ilaalamee leensinaa godhanii fooyya'ee ture. Gidduutti immoo deebi'ee naannoo bara 2002 immoo deebi'ee guutummaatti didee jechuudha. Naa gidduutti nan argan ture. Sa'aatiin argu sanatti wantoota baay'ee addan baasa. Guutummaatti qalama fayyadamuu baadhus wantoota biroo nan fayyadaman ture. 2002 asitti immoo guutummaan guutuutti hin didee jechuudha. Kanaaf yeroo boodadha jechuu dandeenya. Mee sababa kanaaf rakkoon addatti silatti illee dubbattee kaastee akkati bal'inaan kaastuu barbaadeetanii addatti rakkoon sirra ga'uu jira qaroo dhabeessa waan taateef qofaa akkasumas immoo wantootni si mudatan maal fakkaatu mee bakka deemtu hundumaatti ilaalcha hawaasaa gargaarsi namoota si cina jiranii bakka hundumaatti argitu maal fakkaatame? Egaa qaroo dhabeeyyummaan jireenya mataa isaa danda'edha. Addunyaa kophaatti of danda'ee jireenya kophaatti jiraatudha. Addunyaa biraati isa kaanirraa. Duraan jireenyi warri argan kophaatti jira inni kun kophaatti jira. Addunyaa biraati jechuudha. Kanaaf jireenya ati keessa jirtu kana nama biraa hubachiisuuf ulfaataa ta'uu danda'a. Garuu immoo akkaataa isaan itti jiraatan sana immoo waliin madaqxee jiraachuudhaaf bu'aa baay'ina keessa dabartu hedduutu jira. Fagoon nakin yeroo wayii akkasitti waltajjiin garaagaraa waa babbadee yeroodhuma koovidii kana yaadachuu dandeenya. Waltajjiin garaagaraan turre uummanni walitti dhufu akka barbaadetti socho'uun ni ulfaata ture. Ani immoo jireenya dhuunfaatiin nan jiraadha waan ta'eef yeroo sanatti ulfaataa ture. Achumaanan yeroo wayii sagantaa hojjechuudhaaf bakka wayiin gaafadhe. Egaa nama barateedha iddoo sana kan jiru. Yoo waltajjii sanirraa kuftee akkam taataa naan jedhe. Ayi rakkoon qabu akka addaatti waltajjiin kan naa qabataa ture suma waan ta'eef gaafasiis ati jirta waan rakkoo qabaree nu hojjedhaan jedheen. Kana keessatti maaliifan sii kaase nama barate ta'e amma kana kan si danquu danda'u otoo nama barate nama hin baranne ta'e immoo akkamii kan jedhu san yaaduudha tokko. Baay'ee namni hin baranne immoo kana keessatti isaan caala yaada nama barate jedhamu caala yaadeeti kan waan baay'ee nu gochaa jiru nu gochuuttis jiru. Akkaataa biyya keenyaa ta'ee haa ta'u akkaataa nuti itti hubannu ta'ee haa ta'u hin beeku gaafatti gaaffii akkasii yoo xiqqaate nyaadhee buluuf hin barbaada nu deeggaraadha kanadha gaafa jettu akka waan gaaffii siyaasaatti kaasteetti ilaalama. Yeroo hedduu wantoota akkasii nu mudata. Yaaleera baay'ee hanga mootummaa naannoo Oromiyaatti deemee akkamitti hojjechuu dandeenya nu deeggaraadha xalayaa hedduu barreessiseera garuma sabbatattu. Wanti jijjiirame tokko iyyuu hin jiru. Boru kottu jedhama boru hin deemta boru kottu jedhama ammas boru hin deemta boru kottu jedhama. Dadhabnaaniin kana eegurraa yoo xiqqaate sababa bal'aan qaba waan hin barbaade hojjechuu hin danda'a. Jedhee tan ofii kootii sagantaa wayiin diriirsee waltajjii wayii sagantaa sanarratti akka tasaanaa milkaa'e waan gaariitu hojjetame. Wanta hojjetame saniiniin mana nyaataa xiqqoo tokko banadhee isheedhaanis socho'aa jira jechuudha. Haala akkasiitiin waan ta'eef harka kennachuun hin jiraatin malee danqaan hedduun jiraachuu danda'a garuu harka hin kennadhu. Kanumaan wal qabatee akka ergaattis ta'uu danda'a qaamota akkuma ammatti jettee gara hojii barbaachaaf ta'uu danda'a dhimmaaf illee gaafa deemtu ta'uu danda'a karaa irrattis ta'uu danda'a gargaarsi namootaa ilaalchi namoota akka sirratuu fi waanuma argaa turte waanuma taajjabaa turte agammaatti hubachaa turte irraa kaatee akka dhaamsaatti osoo daawwattoota keenyaaf waan dhaamtu qabaattee carraasii kenna. Egaa wantoota hedduu yoo kaasne waan baay'ee duubatti deebinee yaadachuu dandeenya. Garuu akkuma waliigalaatti Oromoo inni jedhamu Oromoodhuma isa jedhamnu walumaa galatti nuti Oromoonni gandarraa akkasumas amantii maal jennee wal firoomfachuurraa akkuma waliigalaatti isuma Oromoo jedhamu kanaaf dhaabbanni yoo xiqqaate waan biraa miti. Amma fakkeenyaaf ati naa qabsaa siifan qabsaa akkasidha miti. Isuma jirru kanaaf akkaataa itti jiraannu kanaaf iyyuu yoo xiqqaate wal deeggarree wal utubne yoo jiraanne uma wanti nutti ulfaatus hin jiru. Qabsoon inni jalqaba manaa jalqaba baay'ee. Manuma kee keessatti ijoolleedhuma guddistu san of taasistee al tokko maal naan jedhee yuunivarsiitiidhuma Finfinnee deematti. Tuma teenyee taphannu eessaa dhufte kan jedhu kaasne akkas amantiin oonaan jedhe
maaliif barbaachise kun hundi kan jedhu kaasnee wantoota baay'ee achi keessatti wanta wal jijjiirre hedduutu jira. Maal jechuuf hin sii kaase amantii fi bakki dhalootaa jijjiirama fiduu hin danda'u. Anisiif Oromoo ta'uun gahaadha, ati naaf Oromoo ta'uun gahaadha. Si deeggaruu yoo na barbaachisa taanaan. Atis na deeggaruu barbaadda taanaan kallattiidhaan Oromoon Oromoodha bakka afaan tokko haasofna, aadaa tokko qabna, wanta gargar nu baasu takka hin qabu. Kanaaf wantoota akkasii irratti Oromoon marti wal cinaa dhaabbatee wal deeggaree kallattii kamiinuu ana aartii qofaafis haasa'an jiru. Jireenyi walii galaaf Oromoon guutuutti utuu wal cinaa dhaabbatee bakka meeqa qabsoonni jalqabaa manaa kaasiin jedheen jira. Manuma irraa kaasnee walii keenya mee walaa utubnu. San booda ollaatti dabarra. Ollaan ganda jechaa deema waan ta'eef kanaan furmaata argachuu dandeenya. Amma ta'e manuma jalqabnu walaa deeggarru kan jedhu yaada qaba. Egaan sirboota hedduu dalagdeeti kan itti jirtu. Sanuu weellistoota akka biroo kanneen akka Adnaan Muhammad fa'aa waliin taatanillee hojjechaati kan isin turtan yeroo sanatti jechuudha. Yeroo ammaa kanoo weellistoota faana wal argitu, waliin dubbattu, yaada waliif laattu, wal jajjabeessitu maal fakkaata moo walirraa fagaattaniiti kan isin jirtan? Egaa akkuma atu beektu jireenyi yeroo ammaa yeroo hedduu akkas walitti dhufeenya akka godhattu sin taasisu maaliif akkaataan itti jiraattus jireenyi kun qaaliidha, asiif achi fiigaa oolta, bariitu waan biraatti galta. Kanaaf baay'ee walitti dhiyeenyi hin jiraatu. Duraan amma ta'es ta'u barataan ture waan ta'eef guutumaan guutuutti yookiin maatiitti hirkadheen jira wantoota kallattiidhaan ana deeggaruu danda'an irratti hirkadheen jiraadha. Amma garuu anatu maatii bulchaa waan ta'eef waan hedduun narraa eegama. Anatu isaanirraa fagaachuu danda'a namoota hedduurraa. Keessattuu amma weellistoonni lafatti argaman ani hin naqu. Sababni hin naqneef immoo jireenyaaf hin olii gadi fiiga waan ta'eef boru iddoo sana gahuudhaaf yoo xiqqaate hadhatti yoo waa qabadheen iddoo sana dhaquu danda'a. Garuu achi dhaquudhaaf immoo yoon hadhamu waa dhabe immoo borachi dhaquu hin danda'u bor mana kiraa jira jireenya jira waan ta'eef hin danda'u sanaaf jedhaanatu irraa fagaata yeroo baay'ee. Aartii raanatu fagoo jira. Fagoon jira yoon siin jedhu immoo guutummaatti dhiiseeraa miti akkuma reefuu siin jedhe. Carraadhuma argamteen inuma waan ta'e nan jedhaa garuu numaan ka'a. Meeshaa muuziqaa kiiboordis waan taphattuuf? Waanuma argamte oodiyootiin hojjedha sakaan itti fufuun hin danda'amu waan ta'eef amma ta'e walirraa fageenyi jira. Isaanoo amma weellistootni kabiroon ati egaa akkuma dubbachaa jirtu jireenya mataa keetii gaggeeffachuudhaaf olii gadi kan kaataa jirtu weellistootni siin iyyaafatu eessa jirta jedhanii si iyyaafatu wal cina dhaabbachuun weellistoota keenya kana keessatti maal fakkaatame si gaafatu si iyyaafatu eessa jirta jedhanii si barbaadu hojii kee irratti illee waan garaa garaadhaan illee. Inni akkasii yeroo baay'ee mul'atu. Ani hin argu. Namuma muraasatu akkas gaafa kallattiidhaan wal argituudhaan alatti kanatu ta'e asiin ba'e garee akkasii hin qabnu walumaa galatti utoo qabaannee wal deeggaraa deemnee waan namatti toludha. Garuu gareen akkasii hin jiru. Inumaayyuu yeroo hedduu gaafa sagantaan alatti qophaa'ee akkas wantootni garaagaraa raawwataman mee akkaataa itti hirmaachuu dandeenyullee nuu malaa faayidhee gaggaafachaan ture. Maaliif kallattii lamaan tokkoffaa qaama miidhamaa deeggaraa jiru lammaffaa yoo xiqqaate moo waan isaan namoonni kaan hojjechuu danda'an nan hojjedha jedhee yaada waan ta'eef wantoota akkasii keessatti utuu hirmaachuu dandeenye jedheen nama wayii gaafadhe siif bar nama dabalataa biraa barbaachisaa naan jedhe si fudhannee deemuudhaaf achumaan lakki hagaadhaatti isaanumatu ofiin of jiraachisaara namni dabalataa nan barbaachisu isuma deemu wajjin waliin taanee deemuu dandeenya yaada jedhuun kaase homaa wanti jijjiiramuu danda'u hin turre yaagaa. Yeroo keessatti maalummaa qaama miidhamtootaa maalummaa qaroo dhabeeyyii gaafa hubataa deeman namoonni kan sagantaa akkasii qopheessanis maal hojjechaa jirra kan jedhu of tilmaamanii waan hedduun hojjechiisuu danda'u jedhee yaadaga. Maaliif an humna koo kanaan waan Oromoodhaaf ni ta'a jedhee yaadu amman humna kootii hojjedheera. Kana caala immoo akkan hojjechuu danda'uuf immoo namni na cina jiraachuu qaba. Haalli mijachuu qaba. Yoo kun hundi hin taane waan hedduu hojjechuun ulfaataa ta'uu danda'a danqaa hedduu ta'uu danda'a. Kanaaf amma yeroo hedduu namoonni alarraas bilbilanii hin badde ana miti kan bade baay'ee namatu narraa bade namatu narraa fagaate. Eessa jirta akkamitti jirta jettee yoo xiqqaate bara ollaa kee akkam bulteettee gaafatta. Akkam bultee toonaan hin jedhin yookiin immoo akkan itti bulee rakkoo koo naan hubatiin hin badde yoo jette xiqqoo nama uffachiisa beekta maaliif. Akkan itti boorsan arguudhaaf deemuyyuu anatu beeka akkan itti rakkadhee as bulee adda ga'uyyuu maaliif gaafa sagantaa qopheessan amma hin badde gaafa naan jettu fakkeenyaaf sagantaa gaafa qopheessituu na yaadatteetta waltajjii garaagaraa gaafa qopheessituu mucaan kun maaliif bade
eessa jira mee sagantaa kana irratti hirmaachisnee maaliif akka bade gaafanna wantoota akkasiisan nama jedhuun barbaada nama yeroo hedduu kanaaf wantoota hedduu san wantoota gaaffiiwwan akkasiisan wal qabsiisneeti gaa isaan majannu wajjin kan walitti fiduu dandeenya kanaaf wal iyyaafatu seedu wal iyyaafachuun baay'inaan hin jiru darbee gaafa kallattiidha walitti dhufte garuu innaa biyya keessa ture tarnaan wajjinis takka wal irraa fagaannee hin beeknu walaloo hedduus naa barreessaa ture fakkeenyaaf kan sirba silasii sirbe keessaa qonna bu'ee jaalaleeti yaa arnaantu barreesse kan biraa immoo yaa ibsituutu yaa ifaa jiruuti yaa kanaaniiftuutu dagalee jiruuti yaa kogumaa lubbuuti yaa na dura fuulati yaa agartuuti yaa. Mama head up top of the way right. Mama head up top of the way right. Ibsituutu yaa ifaa jiruuti yaa kanaaniiftuutu dagalee jiruuti yaa kogumaa lubbuuti yaa na dura fuulati yaa agartuuti yaa. Ibsituutu yaa ifaa jiruuti yaa kanaaniiftuutu dagalee jiruuti yaa kogumaa lubbuuti yaa na dura fuulati yaa agartuuti yaa. Arnaantu barreesse amma yeroo sanatti. Sirba kanas namootni hedduun ni beeku. Ani illee si faana weellisaati kan hin ture yaalan ture. Arnaantu kana barreesse. Arnaan innaa kana barreessu seenaa keemee waan tokko uummataaf yoo ibsite uummanni kun si hubachuu danda'a. Maalummaa kan kee. Kanaaf ishee kana akkasitti hojjennu jedhee kan hojjete yeroo sanatti isadha. Waa'ee kooti yeroo sanatti isatu na caala hubate argite sa'aatii san keessatti illee. Adnaan Muhammad walaloo isaa kan si qopheesse. Walaloo seedaloo yeroo sanatti kan qopheesse Arnaanidha. Nana dinqa amma ammaatti deebisee yoo yaadu baay'ee akkamitti bartee waa'ee qaama miidhamtuu waa'ee ijoollee ijaan nagarra akkamitti bartee maal jedhee gaafanna hundee bar qaroo dhabeessi baandii keenya keessa hojjechaa ture istuudiyoo iyyuu kan hojjetu jira jedhee kan natti mina yaadadha. Anna yeroo sanatti illee inni hubannoo qabu turan argite amma gaa jireenya akkaataa rabbisee eeyyameen jiraatta waan ta'eef fagaatus wal iyyaafachuun boodarra hin dhabamu gaa akkaataan itti walitti dheefnu tarii ulfaata ta'uu danda'a garuu amma teelegiraamiin jira maaliin jira waan ta'eef hin ulfaatu wal iyyaafachuun keenya fuulduraaf jechuudha. Fayyadamtaa sooshaal miidiyaa maal fayyadamtaati? Baay'isu malee nu mallaala. Inni malaalta baay'ee gaariidha. Sooshaal miidiyaa waan gaariidhaaf inni oolfachuu kan danda'us waan badaa oolchuu kan danda'us numa waan ta'eef waan gaariitti fayyadamna taana. Nama fakkeenyaaf ati weellistoota gara baargamaa jiran kanaan dura akkuma amma jette Adnaan fa'aa waliin illee gara sanaan wal arguu waan dandeessuuf wal dubbisuu waan dandeessuuf si fayyaduu danda'a jechuudha. Walumaa galatti sagantaa keenya gara goolabuutti fidaatii kan nuti jirru wallee erga kaasnee waggoota muraasa dura kan hojjetaman kan kee kun baay'ee kan jaallatamudha namootni hedduun baay'ee jaallatu wallee kana kan ammaa immoo yeroo dhageessu akkasumas immoo maal taajjabdame wallee yeroo ammaa kana jiruun hir'inni isaa akkasumas immoo hanqina maaliitu sitti mul'ata isin maal dhageessame? Hir'inni natti mul'atu yeroo baay'ee guddina isaatu natti mul'ata. Yaa guddina keessatti immoo kan amma ta'e hir'atee immoo dhufuus hin dhabamu. Garuu dandeettii nama dhufe kun keessattuu akkaataan itti walaloo barreeffamu tokko gaafa ilaalu isuma bara Abubakar Muusaan hojjechaa jiran san duubatti na deebisee na yaadachiisa. Maaliif walaloo bareedaa akka amma barreeffamaa jiran kanneen kana dura bu'uura kan qabsiisee ture Abubakar Muusaati walaloowwan ammayyaa jedhaman kana kan bu'uura godhee akka ofitti akka amma nuti fayyadamnu kanatti dagaagsee kan jalqabe Abubakar Muusaati. Itti aansee Abdii Qopheenis hojjechaa ture. Kanaaf walaloon amma jiru kun gaafa ilaalu keessattuu ciigoo isaa maal isaa gaafa taa'ee ilaalu baay'ee natti tola. Nan dhaggeeffadha baay'een jaalladha. Anna garuu xiqqoo ishii akka koomentiitti kan hin kaasu yeroo hedduu maaltu jira. Ebeluun riitimii tokkoon riitimii wayiitiin dhufe taanaan sirbisaa jaalatamna hundi keenya tarree sanaan deemna. Sirbi tokko gaarii taanaan isa qabatee sanuma qabannee deemna. Garuu akka ilaalcha aartiitti utoo danda'ame waan haaraa aadaan Oromoo bal'aadha waan ta'eef kana sii kaasa. Too saba biraa keessa jirra taate dhiphisnee ilaaluu dandeenya. Garuu Oromoon saba bal'aadha waan ta'eef gosa riitimii hunda'uu ni fayyadama. Kanaaf akka barbaadame sanatti wantoota akkasii sanas ebeluun waan akkasiin dhufe naanis
Mahamma keyboard sana hojjedha waan isin jedhee fannufe. Maal isin jedha tokko dhufe? Akkuma Hacaaluu sanatti na hojjedhu isin jedha dhufe. Maaliif yeroo sanatti Hacaaluutu jaalatame waan ta'eef. Galaanaatu jaalatame waan ta'eef akkuma Galaanaatti isin jedhee dhufe. Aartiin utuu danda'amee anis kan koo qabadhe atis kan kee qabatte wanta gaarii maaliif bal'aadha waan ta'eef ansii kaase riitimii tokko qofa hin qabnu riitimii hedduudha waan kan qabnu waan ta'eef akkasitti babal'annee yoo wantoota akkasii daddaballee dhufne kan caalu dagaaguu dandeenya garuu akkaataa amma jiruun yoo itti fufame baay'ee namatti tola maaliif rakkoo isaa waan hin beekuuf rakkoo hedduutu jira duraan sitti meera. Otoo nyaachuu barbaaddu nyaata dhiisteeti tu kireeffattee buluu barbaaddu akkuma nama kanatti bashannanuu too barbaaddu isa dhiisteeti kan kana gootu. Kiliippiin hagam akka ulfaatu hin beekta. Kanaaf wantoota hedduu keessa darbee tas gahaa waan ta'eef koomenti gochuurra utuma rakkoo isaatiin dhufeewu hojjetamee waan dhufeef galateeffadhee yoo xiqqaate amma yuutuubiidhaan laalamaaf waan ta'eef sirba jaalachuu dhiisuu waan biraati. Oromoo waan ta'eef sirba afaan Oromoo baase waan ta'eef jajjabeessuudhaaf ilaaluun akka kootitti waan gaarii dhedhee yaada. Akkasitti wal deeggarree waan gaariitti baana malee an koomenti gochuun barbaadu yeroo baay'ee. Tole xumura irratti egaa sagantaa keenya osoo hin xumuriin dura audioodhaan yookaan sagaleedhaan sirboota ammallee hojjettee akka of harkaa qabdu duratti nu kaasteeti kan nuti ati jirtu. Kanaaf fuulduratti viidiyoodhaan yookaan immoo uummata biraan kan hojjette kana dhaqqabsiisuudhaaf rakkoon ni jiraata sana hundumtu qubanii qaba. Haa ta'utii garuu fuulduratti sirboota kana hojjettee dhiyootti isa ta'u uummata biraan dhaqqabsiisuudhaaf ammarratti maalitti yaadaa jirta? Egaa reefuu sii kaasee jira. Kanan godha sanan ta'a jechuudhaaf yoo xiqqaate waan qabatamaa tokko yoo qabaattedha. Fakkeenyaaf fayyaan tun gaafa mindaan ishee ga'u kanan godha sanan godha karoorfattee teessi. Waan dhaabbataan qabu waan ta'eef boru wantan hojjedhu tokko argadhe hojjedhe taanaan maallaqni sun naannee jijjiirama biraa fidee dhufa. Maaliif dhaabbataa miti hojiin koo waan ta'eef si galeera. Itoo dhaabbataa ratee fakkeenyaaf jeetti amma kanan argadha amma kanatu kana ta'a itoo herreegni dhaabbataan jiraate kallattiidhaan kanan godha jechuun nan danda'a. Amma garuu itoo duraan ta'e waltajjiin jira waltajjii yoo xiqqaate jee tokko keessatti takkanan argadha amma kana yoon argadhe kanan hojjedha jetta. Amma waltajjiinis hin jiru maaliinis hin jiru teenyee wallaaluudha waan ta'eef ammaaf yeroo akkasii keessatti kanan hojjedhan jedhu garuu amma saatii waa danda'utti oodiyoowwan hojjedheen ka'a gaafa immoo wanti mijataa hin jiraate oodiyoo sana gara kiliippiitti akkaataan itti jijjiiramu ni dhufa jedhee yaada qaba. Haaluma sanadha. Tole egaan walumaa galatti uummata koorraa hin fagaanneen haala jiruuf jireenyaatu na fageessee hojii kollee amma hojjedhee audioodhaan kaa'een jira. Fuulduratti garuu egaa gargaarsi dirqamadha wal cina yoo dhaabbanne nuun yoo wal utubne malee fuulduratti illee tarkaanfachuu imaluu hin dandeenyu. Kanaaf uummatni Oromollee akka isaan si cina dhaabbatanii gama keenyaan dhaamsa dabarsinaan jechuudha daawwattoota keenyaan waan danda'aniin jechuudha. Si yaafachuudhaan si jajjabeessuudhaan waan of harkatti hojjettee qabattee jirtu kanallee akka uummatatti ba'uuf illee gargaarsi uummata keetii saba bal'aa kanaa egaa si cina kan inni ta'u egaa maqaa FIBT'n daawwattoota keenya ni gaafannaa akka isaan si cina dhaabbatan jechuudha nuti illee si cina dhaabbannaa jabaadhu sin jenna hojii kee hojjettee keessee jirtu kana sagalee kee miidhagaa kanaan jechuudha fuulduratti viidiyoo miidhagaa itti hojjettee akka tasbaatu abdii guutuudha kan nuti qabnu si yaafannaa uummatni Oromoo kana booda eessa jirta jedhee akka inni si yaafatu asumaan isaaniif illee dhaamsa dhaamna xumura irratti waan jechuu barbaaddu yoo jiraate carraasii kennee sagantaa keenya haa goolabnu. Egaa waan hundayyuu tuttuqneetuma deddeebinee as geenye waan ta'eef kana sana jechuurra isuma amma hojjetamaa jiru keessaa isuma duraan ati natti kaasuu baattus takka gurra si buusee irraa dhiisuu dandeenya. Dhugaan dhugaa dhugumaa. Dhugaan dhugumaa soobatti hirkatta maaloo soobatti hirkatta dhugaa faarsita mooree sooba labsita warqeen qubarraa qabanu sibiilummaa fakkaatti qeensa qubarraa dhaabnanu hoktaan daraa namaatti soobatti hirkatta maaloo soobatti hirkatta. Dhugaa faarsita mooree sooba labsita jedha jechuudha.
Baay'ee namatti tola ulfaadhu guddaa galatoomii siin jenna maqaa FIBtiin egaa sagantaa simboo aartii keenya irratti hirmaattee kunoo ani jira hojii koo sin dagannee uummata tunarraa fagaatee jettee egaa daawwattoota keenya faanatti dhaamsas dhaamtee ergaa gurguddoo jajjaboo ta'anis daawwattoota keenyaaf eerteeti kanatti jirtu guddaa si galateeffannaa jiraadhu hojii keettillee jabaadhu ulfaadhu siin jenna galatoomi. Hayyee sinis naa galatooma waan iyyafattanii ummata wajjin wal qunnamuu qabdeettanii haadhaan asitti nama hamtanii ummata koo wajjin akka wal qunnamuu na taasistaniif hedduu galatoomaa isinis. Hayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya egaa weellisaa waggoota dheeraa dura egaa sirba miidhagaa hojjechuudhaan sirba seenaa qabu sirba aadaa Oromoo calaqqisiisuu danda'u hojjechuudhaan uummata biratti jaalatamummaa guddaa kabaja isin biraatii qabu kana cina dhaabbadhaa isiniin jennaa gargaaraanii gaafadhaa iyyaafadhaa isiniin jennaa akkasumas immoo weellistootni biyya kana jirtanillee cina isaa dhaabbadhaa waliin hojjedhaa akka inni hojjetuuf illee gargaaraanii eessa jirta jedhaatii barbaadaa isiniin jenna namootni immoo egaa Muhammadiin gargaaruu barbaaddanii as iskiriinii keenya irratti isiniif barreessinaa argachuuni akkasumas immoo waan qabdanillee cina dhaabbachuu ni dandeessu isiniin jenna simboo aartii keenya har'aaf isiniif qopheessinee achuma irratti golabneeti kan nuti jirru egaan simboo aartii keenya har'arraa waa hedduu akka hubattanii weellisaa yaadaa turtan eessa jira jettanii yaadaa turtan egaa har'a simboo aartii keenya irratti keessumaa taasifannee isa faana turtii gaarii bareedaa qabaanneetu yeroo keenyatti fayyadamnee jechuudha waan nu hordoftaniif turtii gaarii nu faana qabaattaniitu jennee yaannaa galatoomaa isiniin jecha asuma irratti golabna sagantaa kana kan qopheessee simbiraangee an ayyaantu tulluuti gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammiin nu faana tureera torban qophii simboo aartii keenyaatiin keessummaa kabiroo qabannee walitti deebina nama torbanii nu taasisu nagaatti. Ibsituuto yaa ifaa jiruuti yaa kanaan ibsuuto dagalee jiruuti yaa ogumaa lubbuuti yaa kanaa duraa fuulati yaa maagatuuti yaa ibsituuto yaa ifaa jiruuti yaa kanaan ibsuuto dagalee jiruuti yaa ogumaa lubbuuti yaa kanaa duraa fuulati yaa maagatuuti yaa.